yonto ulfa dhugumaan qabdi. Wallahi rabbi addunyaa kana taaballeessu Arafaat. Ulfooytee jirti nama kudhan ka quraana qabatu si fidel mana kanatti ka guyyaa san waliin ture nama kudhan ka quraana rabbi muslima nuti quraana rabbi qabatu. Okay. Fidi ragaa isin ittiin ulfooyte ragaa isin gartee ulfa garaatti qabdu san fidi ayyee. Dhageeffadha. Okay. Koopiliin godha warra zirtan hundi keessanuu. Komantii cufi dhiifamaa wajjin. Komantii cufi sirriitti cufa waan wal fakkaataa qofa barreessanii. No rakkoon qabu dhiisa gamtaa isaanii taa barreessanii. Sitti kan cufa. Please. Sagalee irra deebi'anii barreessaa jiran jiru. Dhageeffadhu jaalibsaa guyyaa sanii guyyaa isin fuutee ichi deene sanii sababa isin itti fuute maali jennaan sababa garaa qabdu jennaan gurbarra nu dawwalaa jenneeni Fatiyaan faan irratti dawwalan gurbaa kana yeroo san bira taa'ee irraa waraabbadde gurbaan kana dhageessee sagalee dhageeffadha. Maalika Arafaat barri har'a hojjeestee oolte kunoo mucaaramma hin beektu ofuute yaani sababa wanta sana. Jaalibba sagalee dhaabime doktora sagalee dhaabime doktora sagalee dhaabime. Dhaggeeffadhu. Doktora, na dhageessame? Koi sagalee dhaabi. Na dhageessame doktora. Har'a booda waa'ee kanaatti irraan dubbannu atilleen dhugaa qabduu baafattaa dhageeffadhu. Jalqabarraa kaasiiti. Si gaafanna. Arafaati dura dhageega. Hin baasine yoo ifnaan sabari mee dhageega. Doktora Arafaat ulfooyteen ida dura ya dhageeffadhu ka dhageeffadhu doktora hin jarjarin dhageeffadhu doktora isin tun dubartiilleedha dhageeffadhu har'a haqaan adda galla isinis haa dhuftu sheeritti godha dhageeffadhu doktora waan inni asiin jedhu takka naa deebisu doktora tokkoffaa irratti Arafaati mana shukuriyaan as keessa jirti shukuriyaa bira keenya jalqaba irratti shukuriyaa Dagai shukriya bira keenye shukriya bira deemteeti Fatiyaa sanfaa bira dhayte achi eega dhayte almost gara ji'a sadii moo afuriiti gara ji'a shaniitu deemu jirti na fakkaatte CBC'n eessatti addaan baataniiti gaafa sanirraa walitti deebitan gaafa shukriyaa bira deemtee Fatiyaa faa bira dhayte hangam takka hariiroon teessan bilbilaanoo yaada tokko wal jijjiiruun yoomi tadda dhaabbatan yoomi walitti dachaatan gara ajandaa ulfaa kanarratti achirraa nu kaasi waan ati nu deebifturraa si gaafachaa ilaa hanga viidiyoo tanatti ilaa hanga ragaa lafarraatti hanga viidiyoo tanatti waraabdanitti dhugaa jirtu har'a qooma dhawadhuuti carraa akkanaan argattu lafa kaayi maqaa kee qulqulleessi dogongora jiru hunda ka biran qunne sirreessatti fufna. Si galee doktor. Dhageeffadhu tokkoffaa irratti ani gaafa silaa shukriyaa faa bira illee na dhagaye sagaleen kee hin jiru. Ni jira. Gaafa silaa shukriyaa faa bira kaansanillee ani intalatan hin beekuusi ani gisee sunis ittiin dhiyaanne gaafa sana ammoo natti bilbiltee waan tokko illee natti himaa turte gaafa silaa shukriyaan maafuusaa biraa fuutee deemtu sanillee walumaa mana maafuusaa deemee hangaruu cidhiisee deemee shukriyaan fuutee qottee yeroo meeqa galtee san isinuu hin dubbatti san isinuu ni dubbatti ani irraa quban qabu. Sanichi tammo natti haasoyti keessaa na dubbisti garuu na bira dhufteen beektu mana kiyya dhufteen beektu na dubbisti eegas walumaan haasoyna garuu takka qaama walitti dhufneen beeknu guyyaa takka wal arginee kararratti sanuu manuma shaayisti waan yoom si dubbifte osoo in ulfaayin dura hangam takka hariiroo hojii qabdan mana Fatiyaatitti. Yaa hariiroo jabaa akkasii hin qabnu nuti hariiroo hin qabnu gisuma tiitook irra wal arginee isit viidiyoo kana gadhiiste arginee kaanee maal taatee jennee teenyumaafuu qallanneetuma aboo isinillee akkasii jenneetuma qallannee dhiisnee kana jidduu Fatii ummaan silkii natti bilbilte. Silkii natti bilbilte. Amma karaa dheeraa san hin deemnu dhiisi karaa dheeraa. Ulfa isiin ulfaa'uu ragaa qofa nuu kanneen madhiisi karaa dheeraan deemnu. Ulfa isiin ulfaa'uudha garaa qabaatuudha ragaa bichaa nuu kan. Aboo ragaa qabaachuu rabbii jaati maaliin isinii fide ragaan kan isin bira jiru.
Nabira jira malee wayi uummata bira jira. Yalla dhaggeeffadhu afaan keeti callisi. Yaa rabbi kiyyaane sumayin. Iflaan in agarsiisin hin banin eega isatti ergite hin ergin hin banin. Innaan haa dhaggeeffatanii haa. Nata argituus duba uummata qotu bu'u nurraa gad. Qotu nurraa bu'u. Yoo ragaan hin jiraan hin jiru jaala fakaa. Intal firii ta'a abdii tayyattu tun jechuudha uttuu haadhateetitiin sharmuta ishii. Dhiisi komantiidha ragaa qabda. Baay'ee koomanti warra koomanti naarrabsu muyitu godha. Ittiisin arrabsite naan qasaman billaa quboo siree sorkaa isin asii qophaa. Komantiin haasaa waan jiru na dhaggeeffadhu. Warra komantii sitti ragaa qabaatu ragaa qabatu warra komantii sitti ragaa qabaatu. Ifnu bani ofirraa galagalee waan kana ishee ofirraa bani. Maal godhe yaa rabbii xiyyaan geessee jalatti hin buune geessee jaarsi jalatti hin qabne maal godhe ishii natti himyan. Bara akkasii hin jenne. Waan jaalibsaan baasin jiru ragaa qabdu sani nutti as qabiisi hin jenne bara ragaa qabdu san bani. Okay na dhaggeeffadha callisaa dhaggeeffadha sagalee irraa haga majammararraa haga dhumaatti sagalee feetanii fadhaa feetan dhiisaa dhaggeeffadha ishii. Siiti bani. Sagalee irraa inni isinii jalqabu. Yalla bani. Yalla sagaleetti bani ka warra koomentiitiif arrabasniiti sagaleetti bani ragaa wajjin deemnu nuti maal taasisa michoo. Dhaggeeffadha jalqaba irraa inni isinii bani sagaleen kun hundalaa. Okay bani.